Nagaaniif jaalalli lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessa Kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan akkasuma oduu gurguddoo ta'an biyya lafaarraa walitti qabannee isiniif dhiyeeffanneetu jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya daawwattoota keenyaa qophii keenya jalqabaatiin oduu gaddaatiin jalqabna. Salamoon Aalamuu artistii beekamaan Diraamaa fi tiyaatira akkasuma fiilmiiwwan garaagaraa hojjetaa ture biyya lafaa kanarra boqoteetu jira kan isiniif qoonnu ni ta'a. Itti aansuudhaan immoo daawwattoota keenya yuutuubiin seera haaraa baaseetu jira. Seerri haaraan bahe kun baay'ee kan nama aarsudha. Maali kan bahe kan jedhu kan isinii qoonnu ni ta'a. Dabalataan qophii keenya har'aatiin daawwattoota keenya ergamaa Geetaawon Immiruu sarpiraayiz ta'anii eenyutu sarpiraayiz isaan godhee maaliif sarpiraayiz isaan godhan maaliin sarpiraayiz ta'an kan jedhu kan isiniif qopheeffanne ni jira. Daawwattoota keenya itti dabaluudhaan haati tokko mucaa deessee guyyaa tokko korojoo keessa keessee gatuu isheetiin jechuudha mucichi du'aan argametu jira. Sababa kanaaf mana murtiitti dhiyaattee adabamteetu jirtiidha. Cimaadhaan haga adabamtee kanallee bal'ina kan isinii qoonnu ni ta'a. Odeessa keenya dabalataatiin daawwattoota keenya torban darban kana Inxooxxoo keessatti maaltu uumame kan jedhu bosona Inxooxxoo keessatti waa uumameera kan jedhu waan yaaddessaa fi naasisaa miidiyaaleen gabaasaa jiran kan isiniif qoonnu ni ta'a. Xumura qophii keenya irratti immoo daawwattoota keenya paarlaamaan biyya Israa'el diigameetu jira. Paarlaamaan Israa'el maal ta'etu diigame maaltu biyyattiitti adeemaa jira kan jedhu kan isiniif qoonnu ni ta'a. Biyyattiin biyyoota niwukilaaraa oomishanii qabanii fi biyya sodaachiftuu addunyaa kanaati. Egaa maaltu uumame biyyattiitti kan jedhu kan isiniif qoonnu ni ta'a. Muummichi ministeeraa biyyattii illee geeddarameetu jira. Kana hundumaa bal'ina isaa jechuudha. Amma xumuraatti yoo nu wajjin turtan odeeffannoo kana ni argattu. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan akkasumas addunyaarra jiran ho'aatti akka isin dhaqqabaniif isin gargaara. Maarree like, share, comment gochuudhaanis yaada keessan nuuf qoodaa nu wajjin hojjechuu kan barbaaddan komentii irratti yaada keessan nu qoodaa. Dabalataan odeeffannoo waa'ee xiyyaaraa fi buufata xiyyaaraa daandiiwwan xiyyaaraa akkasuma tikeetii xiyyaaraa imala xiyyaaraa ilaalchisee akka isin dhaqqabu yoo barbaaddan liinkii komentii jalqabaa kanarratti argamu gadi tuquudhaan subscribe godhadhaa hordofaa isin hin jennaa. Kallattiidhaan gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjin haa dabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Ergamaa Geetaawon Immiruu sarpiraayiz ta'an kabaja guyyaa gaa'ela isaanii waggaa 10ffaa fi guyyaa dhaloota isaanii iddoo tokkotti kan kabajatan ergamaa Geetaawon Immiruu guyyaa sana sagantaa biraa akka qabatanii turanii fi utuu isaan gara sina deemin maatii isaanii wajjin keessummaan isin barbaadu ni jira dhimma ariifataadha jedhamuudhaan gara iddoo wanti bareedaan kun itti qophaa'etti geeffaman. Ergasiis waan uumame kanatti baay'ee akka gammadan kan ibsan yoo ta'u guyyicha gaa'ela isaanii qofaa utuu hin taane guyyaa dhaloota isaanii waggaa 35ffaa isaanis achumaan namootni saganticha qopheessan akka kabajaniif himaniitu jiru. Baga nuuf dhalattan baga gaa'ela miidhagaa kanas ijaarrattan gaa'elli keessan raafaa bara kana caalaa gammachiisaas jiraadhaa isaaniin jenna. Gara odeessa keenya lammaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya torban darbe kana Inxooxxootti maaltu uumame? Bosona Inxooxxoo keessatti wanti gaddisiisaan uumameetu jira jechuudhaan miidiyaaleen gurguddoon Habashaa gabaasaniitu turanii. Dargaggeessi jireenya isaa fooyyeffachuuf gargaaraa konkolaataa ta'ee jireenya fooyyeffachuudhaaf tattaafataa hojjetaa ture tokko guyyoota 10 dura ture bosona seenee kan dhabame. Dargaggeessi obboloota isaa maatii hin qabne guddisaa ture. Guyyaa 10 dura ture bosona Inxooxxootti argamu seenuudhaan kan dhabame. Maarree obbolaan isaa erga hordoffii godhanii barbaacha jalqabanii booda uffanni isaa dhiigaan laaqamee argamee akka tures kan dubbatan.
Uummanni magaalaa Finfinnee naannichatti argaman tokkollee utuu nafin gara bosonichaatti seenuudhaan bosonicha keessatti wayita barbaachisaa taasisan uffanni isaa dhiigaan laaqamee arganii akka turanis himaniiru. Ulaa sana qabatanii dhiiga isaa coccophaa tureessuutu hordofaa adeemanis boolla cuqqaalametti akka dhufan miidiyaaleen kun kan ibsan yoo ta'u, yeroo boollicha banuuf jedhanitti garuu dubartiin abbaa manaa qabduuf maatii qabdu tokko hin banina jechuudhaan dhorkitee akka turtes gabaasanii turan. Adaraa seeraa jettee iyya kaaftee kan dhorkite dubartiin kun eenyu? Sababa maaliitiif boolli sun akka hin banamne akka hin ilaalamnes dhorkite? Waajirri poolisiittis wayita dhaqanii himatanitti poolisiin dhufes furmaata kennuu hin dandeenye. Sana booddee turtii guyyaa 3 booda immoo uummanni akkuma kaleessaaf dheengaddaa guyyoota muraasa isaan dura turanii yaa'anii wayita poolisii fuudhanii dhaqanitti turtii guyyaa kana booda garuu dubartittiin eeyyamtee fi akka turtees ibsanii turan. Waa'ee dubartii kana akka malee haasa'amaa tureera. Dubartittiin kun eenyu? Maaliif boolla bosonichaa keessatti argamu akka hin buqqifamneef dhorkite kan jedhus gaaffii guddaa tureera. Hanga guyyoota muraasaatti jechuudha gaaffiin kun utuu deebiin argatiin tureetu jira. Miidiyaaleenis gabaasaa turaniiru. Guyyaa kaleessaa garuu dargaggeessichi argamee nagaadhaanis galeera. Miidiyaaleen hin gabaasne malee gara waajjira poolisiis dhaqee akka ture ifa baheetu jira. Egaan daawwattoota keenya haa ta'utii garuu bosona Inxooxxoo keessatti wanti argamu dargaggeessichi lubbuun isaa hafuyyuu malee wanti boollicha keessatti dhorkame maali kan jedhu hanga ammaatti hin ibsamne. Wayita odeeffannoo bal'aa argannu irra deebiidhaan kan isiniif qoonnu ni ta'a. አሁን መረጃ አግኝተን ነበር አጋጣሚ አሁን በላይ ላይ ቲሸርትና ጃኬት ነበር እና ያ ጃኬቱና ቲሸርት አግኝተናል እንዴ ጃኬትና ቲሸርት አውጡ እንዴት እኔ ጋር ይመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ እና ታራ ፖሊሶቹ ምን አሉ ብዬ በጠይቃቸው እንግዲህ እነሱ እንፈልጋለን ያሉ ነው ከዛን አይቶ ሄደዋል አናፍናፊ ውሻ እናመጣለን እንደዚህ እናደርጋለን ብሎ ያሉ ነበሩ አሉ ነው አዎ እሺ እኔም አሙኝ ነበር እና በቃ እስኪ ለማንኛውም ከህብረተሰቡ ጋር እንደ ህብረተሰቡ ሆኜ እስኪ ልብዬ ትላንትና ተነስቼ መጣሁ ከሰበራ ማለት ነው እና መጥቼ አሁንም ከሰዎች ጋር ሁሉም ወደዚህም ወደዛ ብዬ ብጠይቀው በዚህ ቀበሌ መጥቼ ተመላለስኩ መርማሪም ጠዋትም መጥተዋል ተባለ አሁንም ሄደን እስኪ እናመልከት ዝም ተብሏል እኮ ይሄን ነገር እንዴት ይሆናል ሲባል ምን መረጃ እንሰብስባለን ሲፈልግ ዱላ ተገኛል ሲፈልግ ሳንቲም ቤት አለ ደም አለ ከዚህ በቀር ሌላ ከዚህ ለምን መረጃ ነው የምንሰበስበው ይሄ መረጃ እያዩ እንዴት እንደዛ ህግ አካል ሆኖ እንዴት ይዘጋያሉ እንዴት ይቆያሉ በራሴ በቃ ተጨናነኩ እና አሁን እህቶችን ያመሰጉን ካልፋሉ እነዚህ በጣም ተራሮጡ በሚችሉ አቅም ከሱ ከጠፋበት ጀምሮ ከእለቱ ያው በጆሮ ከሰሙት በኋላ ጀምሮ ሲከታተሉ የነበሩት ጓደኞችን ያመሰግንኩት እህቶችን ያመሰግንኳቸው አልፋሉ Odeessa keenyatti aanutti yommuu darbinu daawwattoota keenya mucaa deessee uffata ammartee korojoo yookaan boorsaa keessa kaa'uudhaan kan gattee haati tokko hidhaa cimaatiin adabamtee jedha odeeffannoon nuyi arganne. Mucaa ishee deessee jechuudha. Mucaa guyyaa tokko gaafa 26/5/2014 Finfinnee naannoo Kolfee Qaraaniyoo naannoo Gaamoo jedhamutti eebba waaqaa kan ta'e mucaa erga deessee booda uffata ammartee korojoo keessa kaa'uudhaan bishaan qarqaratti kan gatte yoo ta'u gaafa 27/5/2014 mucichi boqochuunsaa kan beekame yoo ta'u dubartiin Maakbee Maarshaa jedhamtu kun mana murtiitti himatamtee dhiyaattees turte. Haa ta'u malee mana murtiitti deebii kenniteen mucaan boqoteen gate jechuudhaan kan dubbatte yoo ta'u manni murtichaa gatuu ishee amanuu isheetiin ragaa dabalataa utuu hin barbaachisiin kaanumaan hidhaa cimaa waggaa 3 itti murteesseetu jira.
Odeessa keenyatti aanutti yommuu darbinu daawwattoota keenya paarlaamaan Israa'el diigame guyyoota muraasaan dura ture. Israa'el filannoo taasifteen Naataaniyaahu aangoo irraa buusuun paartii mormitootaa hedduu ta'an gurmaan tokko ta'uudhaan gara aangootti kan dhufan. Ergasii ji'ootan muraasa gidduutti sababa paartiileen mormitootaa aangoo qabatan kun waliif galuu dadhabaniif jecha paarlaamaan biyyattii faffaca'uun yookaan diigamuun isaa dhagahameetu jira. Kaleessa diigamuu paarlaamaa biyyattii ofiidhuma isaatii kan beeksise paarlaamichi keessumaa waliigaluu akka hin dandeenye kan isaan taasise keessaa ejjennoo isaan bakka West Baankii yookaan maqaa ishee durii Yerusaalem jedhamtu irratti qaban akkasumas ijaarsa baaburaa magaalaa fa'aa keessaa akka ta'anis ifoomeetu jira. Haaluma kanaanis ji'a sadaasa tokko irra deebiin filannoon paarlaamaa akka taasifamus beellamni qabameetu jira. Paarlaamaan Israa'el waggaa 4 keessatti si'a 5 ol gargar bittinnaa'uunis ifoomeetu jira. Kanaan wal qabsiisee ministeerri dhimma alaa Israa'el Yair Lapid Niftaalee Beetiin bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa biyyattii yeroo ta'uudhaan adaraan itti kennameetu jira. Odeessa keenya dabalataatiin daawwattoota keenya YouTube'n seera haaraa baase akka faranjootaatti hamma xumura ji'a keessa jirru kanaatti malee sana booda YouTube'n kamiyyuu baay'ina hordoftootaa yookaan namoota subscribe godhanii dhokfachuu akka hin danda'amnee fi siitingiin baay'ina namoota subscribe godhan dhoksuu akka cufamu beeksiseetu jira. Kun ammoo chaanaalota waan gaggaarii hojjetanii fi baay'ee daawwataman garuu subscribe baay'ee hin qabneef gaarii mitis jedhametu jira. Maarreeji'a tokko booda baay'ina nama YouTube keessan subscribe godhanii dhokfachuu hin dandeessan kan namoota hundumaayyuu ifa ta'a jechuudhaan YouTube'n seera haaraa baasee ifoomseetu jira. Xumura irratti oduu gaddaa qabna daawwattoota keenya. Artistiin beekamaan waggaa dheeraaf diraamaa, tiyaatiraa fi fiilmii hedduu hojjetaa ture Salamoon Alamuu biyya lafaa kanarraa boqoteetu jira. Salamoon Alamuu afaanota 5 oliin diraamaawwan raadiyoo 500 ol kan hojjetan yoo ta'u sirni awwaalcha isaanis torban dabarsine kana keessa raawwatameetu jira. Maatii isaaniitiif jajjabina guddaa hawwina. ከዛ አለፍ ካልን ይገስጸናል፣ እንደ መሪም ይቀጣናል። እንደዚህ አድርጎ ጥሩ የሙያ ስነ ምግባር እንዲኖረን ጥሩ ዜጋ እንድንሆንም ጥሩ ሆነን እንድናድግም በአፍላነት እድሜን የተገናኘ ነውና ጥሩ ሆነን እንድናድግም ሰለሞን ሀገሩን ይወዳል። በየገባንበት ክፍለ ሀገር እንደዚህ እያለ የገጠመ እየቀሰቀሰ ገብቶ እንዲሁ አይወጣም። ለገባንበት ከተማ ውበቱን ወይም ገጽታውን ልዩ ባህሉን ይገልጻል ያለውን ግጥም ገጥሞ አድሮ በሙሉ እየዞርን ያንን ግጥም ለህዝቡ እያቀረበ ህዝቡ ጋር ያወደሰ ወደሚቀጥለው ከተማ ደግሞ እንሄዳለን። ቀስቃሽ ነው። ለሊት ጣዋት ቀስቅሶን ይዞ ሄዶ ከተማዎች ላይ እንደገና ይቀሰቅሳል፣ መድረክ ይገነባል፣ መብራት ይሰራል፣ ድምጽ ይሰራል፣ ትጉህ ነው፣ ይጽፋል፣ እኛን ይመራል፣ ይቆጣጠራል። ሰለሞን ትጉህ ነው። ትጋትን አስተምሮናል። እናመሰግነዋለን። ሰለሞን ታላቅ ወንድም ነው። እንደ ታላቅ ወንድም እንደ ኢትዮጵያዊ ታላቅ ወንድም ነው። ኢትዮጵያዊ ታላቅ ወንድም አለ አይደለ? ታናሽ እህቱ ድንገት ሊፕስቲክ ተቀብታ ቢያያት የሚቆጣ እንደሱ ነበር። ከመቼው ደርሳችሁ ነው ደግሞ ለሊፕስቲክ ደረሳችሁ ብሎ መንገድ ላይ ካየን ይቆጣናል። እኛም ካየነው ቶሎ ብለን እናጠፋፋለን። እሱ የማይፈልገው ነገር ካደረግን እንጨነቃለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ መንገድ ላይ ደግሞ ካየን እንደ ታላቅ ወንድም ለሻይ ለታክሲ ብሎ ይቸግራቸውናል ብሎ ከኪሱ አውጥቶ ኑ ብሎ አካፍሎ ይሰጠናል። እንደዚህ አይነትም ታላቅ ወንድማችን ነበር። ሰልዬ ተጫዋች ነው። ሰርግ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስንጠራ አብረን ከሆንን አፍለኛውን ወዶ አፍለኛውን አሞግሶ አይጠግብም። ሙሽራው እያለ በአፍለኛው ማሞገስ ይጀምራል። ያመማል ነብር የአፍለኛው ነገር ብሎ ነው የሚጀምረው። ለሙሽራው ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። አፍለኛውን ቤተሰብ አድርጓል። እስከ ዛሬም ድረስ በመሃላችን ያለው የቤተሰብነት ፍቅር፣ የመዋደድ፣ የመከባበር መሰረቱ ሰለሞን አለሙ ነው። እንደ ቤተሰብ ነው የምንተያየው። 6 ወር 1 ዓመት ላንገናኝ እንችላለን። ኑሮ አይሞላም፣ ሩጫ ነው። በተለያዩ ስራዎች ላይ በየራሳችን ስኬት ሄደናል። እድሜ ለሱ መሰረት ነበረ። ግን ዓመትም ቢሆን ብንገናኝ ትናንትና ማታ ከክፍለ ሀገር መድረክ ሰርተን የተለያየን ነበር የሚመስለን።
አውርተን ትዝታዎቻችንን ቆጥረን አንዘልቅም። እንዋደዳለን፣ እንተሳሰባለን፣ እንደጋገፋለን። ይህንንም ነገር የፈጠረልን ሰለሞን አለሙ ነው። ሁልጊዜም ሰለሞን በልባችን ይኖራል። አሁንም በርካታ ስራዎችን ጽፏል። በርካታ የሰራቸው ስራዎችም ነበሩ። አሁንም እቅድ ነበረው ስራዎቹ ለማውጣት እግዚአብሔር እንዲፈቅድልን እና እነዚህን ስራዎቹን አውጥተንለት ለመድረክ እንድናበቃለት ለስክሪን እንድናበቃለት እግዚአብሔር እንዲፈቅድልን እናንተም ጸልዩልን፣ እግዚአብሔር እንዲረዳን። ያንን ነው የምንፈልገው። ሰለሞን ሁልጊዜም በሰጠን ስነ ምግባር በቀረጸን ልክ አብሮን ይኖራል። በትዝታዎቹ አብሮን ይኖራል። በመንፈስ አብሮን ይኖራል። ሁሌም አብሮን አለ። በስራዎቹ አፍርቶልን በሄደው በአልዓዛር ሳሙኤል ስሙ ይጠራል። በስራዎቹ አብሮን ሁሌም በልባችን ይኖራል። ነፍሱን በገነት ያኑርልን። እንደ ሻማ ነደው ያልቃሉ፣ ሳይጠቀሙ ያልፋሉ። እየጠቀሙን ያልቃሉ፣ እየጠቀሙን ያልፋሉ። እየጠቀመን ያለፈ አንድ ዛሬ ተጨማሪ ወንድም እንሸኛለን። Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa isiniin jecha yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Maarree like share gochuudhaan akkasuma yaada qabdan komentii irratti nu qoodaa isiniin jecha sa'aatu muraasa booddee amma qophii keenya gara birootiin deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.